Harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaa garaa irratti teessanii na daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi raaxmanni rabbii isinirraa jiraatu kan isiniin jedhu ana obboleessa keessan Daraaraadha. Akkuma beekamu sagantaa tanaan sagantaa barnoota diinagdee, biizinesaa, barnoota qabiinsa maallaqaa akkasuma barnoota faayinaansii islaamaa sagantaa itti barannudha. Duuba har'aas sagantaa xiqqoo takka isinii qabadheetiin dhufe. Osoo gara sagantaa teenyaan ceene dura kanneen hanga ammaa subscribe hin godhin subscribe akka gootan. Warri hanga ammaa immoo subscribe fi like share gootan hundi keessanuu galanni keessan guddaa akka baharaati. Gamanumaan muuziqaa ce'umsaa kanaan kallattiin gara sagantaa teenyaa kan seennu ta'a. Kara tokkolleen deeminaa na waliin tura. Egaa barnoota seera biizinesaa boqonnaa tokkoffaa gabaabsinee bareechinee kan waliin ilaallu ta'a. Seera biizinesaa yeroo jennu wannummaan hundinuu addunyaa kanarratti seera malee hin sochootu hin jiraattus. Osoo seerri jiraachuu baate namoota adda eeguu, nama meeshaarraa eeguu kun hundinuu waan akka malee ulfaataati. Addunyaa kanarratti wanni namaa fi nama adda eegu, namaa fi daldala adda eegu, daldalaa fi nama adda eegu hundinuu seera jechuudha. So kanaaf daldallinis seera mataa isaatii qabaa jechuudha. Duuba seera jechuun maal jechuudha obboleeyyan kiyya? Hiikaa seeraa kan hayyoonni seeraa addunyaa tanaa kana jaanii irra walii galan hanga ammaallee jiraachuu baatu garuu seera jechuun mata dureedhaan siistama yookaan mala yeroo hunda jechuu ittiin dirqamaa fi mirga bahannuu jechuudha. Karaa kamiin? Karaa dhaabbata seera baasu, seera tumuu fi seera raawwachiisuutiin jechuudha. So seera jechuun maal jechuudha? Mala mirgaa fi dirqamaati jechuudha. Inni itti aanu amaloowwan seeraa 5 kan laallu ta'a. Isaan keessaa tokkoffaan seera waliigalaa. Seera waliigalaa yeroo jennu seerri waliigalaa kuni seera nama tokko achi baasee tokko as baasu. Maal irratti hundaa'ee? Gurraachummaa yookaan adii ta'uu yookaan biicaa ta'uu yookaan keelloo ta'uu kala irratti hundaa'ee, amantii irratti hundaa'ee, biyya irratti hundaa'ee seera adda nama hin qoonne jechuudha. Seera waliigalaa jechuun tokko achi baasee tokko gamana qabu osoo hin ta'in seera nama hundaaf tokkooti jechuudha. Inni lammaffaa normative law jennaan. Normative law kuni seera baratamaa jechuudha. Akkana jechuun seerri kan ibsu yaada qofaan yookaan barruu qofaan yookaan haala qofaan kan ta'in gochaan jechuudha. Akka fakkeenyaatti si kaasa fakkeenya seera gudeeddii yoo fudhanne namni waa gudeede tokko akkana ta'a jedhamee barruun kaayamuu qofa osoo hin ta'in waan gudeede saniif gochaan yakka isaan malu kan itti argatu jechuudha. So seera jechuun barruu qofaan osoo hin ta'in gochaanis kan ittiin agarsiifamu jechuudha normatiivitiin. Normatiivitii kanarratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti seera adda qoonna. Inni kunis tokkoffaan permissive law. Permissive law kun seera ati filattu jechuudha. Yoo feete gootu yoo feete firraa dhiiftu. Akkana jechuun hojjetaan kee tokko sa'aa murtaawee dirqama kan hojjetu qaba. Garuu sa'aa dabalataa naa hojjedhu anis siifin kafalaa jettaa. Lakkii ani boqonnaan godhaa hin hojjedhu jechuudha. Gahee kan filachuu danda'u. Inni lammaffaa seera filannoo hin qabne jechuudha. Kan dirqama raawwachuu qabu. Directive law jennaan. Inni sadaffaanoo prohibited law kanuma tasan hayyamamne jechuudha. Hangana yeroo jennu sadaffaa irratti seerri qaama isa baasu qaba. Akkanumatti namuu dubbateef seerri tokko seera jechuu hin dandeenyu jechuudha. Seerri qaama isa baasuu fi ergasii qaamni isa kana dhiibee hojiirra oolchee raawwachiisu jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Akkana jechuun qaamni tokko kan seeraan mirgi kennameef akka seera baasu jiraachuun dirqamaa jechuudha. Erga bee'oo qaamni seera kana ammoo hojiirra oolche raawwachiisu jiraachuun dirqamaa jechuudha. Kunis amaloota seeraa 5 keessaa isa tokko. Inni itti aanu seerri dhaabbataadha. Seerri dhaabbataa yeroo jennu arra keessee boru waan jijjiirtu, boru keessee iftaan waan jijjiirtu, iftaan taan keessee arra waan jijjiirtu miti. Seerri tokko yeroodhaa yerootti yoo kan jijjiiramu taate jeequmsa daldala keessatti, jeequmsa biyya keessatti uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf seerri waan yeroo jijjiiramu osoo hin ta'in seerri yeroo takka hoggaa bahe yeroo dheeraaf waan turu jechuudha. Kana jechuun erga ture booda waan rabbi irraa bu'e waan hin ta'iniif ammeendi ta'uu fooyya'uu danda'a jechuudha. So arra keenya boru fuudhu, boru keenya iftaan kaasu akkas jechuun miti jechuudha seerri kan inni ta'u. Kanaaf seerri dhaabbataadha jechuudha. Inni shanaffaa immoo seerri ammallee qoqqobbiidhaan deeggaramuu qaba. Amala qoqqobbiin deeggaramuu.
Fakkeenyaaf namni tokko mirga filachuu, mirga seera yookaan terma sibiilaa kan jennu sana naaf ta'a yookaan naaf hin ta'u, niin godha yookaan hin godhu jee mirga filachuutis ta'e, mirga filachuun dhorkaa ta'e, mirga ammoo akkana jechuun seerri tokko maybe waan si dhorku tasuma jechuudha. Waan si akka gootutti si qaceelchu dirqama sirratti ta'e jechuudha. Akkasuma waan filattee gootullee qabaachuu danda'a. Kanaan alatti garuu seerri kanaan alatti qoqqobbiidhaan deeggaramuu danda'a jechuudha amalli isaa inni shanaffaan. Hangana yoo jenne ni ga'a. Inni itti aanu function of law dalagaan seeraa. Jara keenya dalagaan seeraa maali? Dalagaan seeraa tokkoffaa nageenya eegsisuudha akka biyyaatti. Akka daldalaatti yoo dhangala'iinsa maallaqa keetii, adeemsa diinagdee keetii, biizinasa keetii guddinaa fi ol deemu jira moo gad deemu jira moo jidduu tanarra jira moo ni dhaabbatee kan jiru. Si galtee adeemsa nageenya daldala keetii kan itti eegu tokko seera daldalaati jechuudha. Inni biraa seerri meeshaa ittiin amala hawaasa tokkoo jijjiiruu dandeenyu jechuudha. Si galee akkana jechuun aadaan taane aadaa duubatti hafaa ta'a jijjiiruudhaaf. Fakkeenyaaf aadaan hawaasa tokko keessatti aadaan duubatti hafaa yoo jiraatte aadaa san jijjiiruudhaaf seerri tumamuu danda'u qaba jechuudha. Akkana jechuun seera jechuun meeshaa ittiin amala hawaasa tokkoo jijjiiruu dandeenyurraa isa takkaa jechuudha. Akkasin naa qabatta. Inni biraa mata dureen itti aanu source of law jennaan maddoota seeraa. Seerri hundi madda qaba gaa jara keenya. Maddoonni seeraa akka biyya teenyaatti fakkeenyaaf tokko heera biyyattiiti constitution kan jennu jechuudha. Kan seerri hundi irraa maddu. Inni lammaffaa dambii jennaan jechuudha. Kan manni marii ministeerota waliigalee yookaan manni marii bakka buutota uummataa waliigalee baasu. Inni itti aanu labsiileedha jechuudha. Kan biirooleen ministeerotaa garaagaraa gabbaaftu jechuudha. Sadiin siime amma. Inni afuraffaa treaties waliigalteen tun maali? Kontiraataa irraa kaatee hanga waliigaltee biyyi lama irra waliigaltutti. Waliigalteen guddoon waliigaltee biyyoota lamaanitti bilaateraal, maltilaateraal kan jennu kana jechuudha. Inni shanaffaa qaceelfama irraa maddaa jechuudha seerri. Amaloota waliigalaa kan seeraa ilaallee jirra. Maddoonni seeraatis maal akka ta'e ilaallee jirra. Inni itti aanu amma qoodamiinsa seeraa mee gabaabsinee haa ilaallu. Qoodamiinsi seeraa kun maal fa'aadha? Seera dhuunfaatii fi seera hawaasaa. Taakka jiinaa qabadhu obboleessa kee. Seera naannootii fi seera biyyaa lama jira. Si galtee seera yakkaatii fi seera hawaasaa. Sadi jee akkasin naa qabi. Seera biyya keessaatii fi seera idila addunyaa. Si galtee akkasuma seera jeequmsa ittiin furru jechuudha. Ifi kanneenii fi kan kana fakkaatan. Boqonnaan tokkoffaan seera daldalaa gabaabsinee gizee ilaallu kaniin arra isinii dhiyeessa kana fakkaata. Qophii wal fakkaatuun torbee dhufu ammoo walitti deebinu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu kan isiniin jiru ana obboleessa keessan daraaraadha. Peace.